keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Shamaa harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keessummaa sagantaan teenyattan keessummaa har'aan tanaa keessatti ga'a. Artistii taphataa kubbaa miilaa akkasumatti ammaas barreessaa walaloo Leencoo Abdushakuur wajjin ga'a wal isin barsiisuudhaaf jenna. Leencoo Abdushakuur ga'a kanaan dura sirboottan isaati tan isin bira jirtuun beeytanii haalli dhaloota isaa maal fakkaata bu'aa bahiin inni keessa bahee as gahee hoo tan jettu ga'a har'a na cinatti argama. Naayamii wajjini gabanee qilleensa fudhannaa yaada gara keenyaa waliif dabarfannaa. Waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala. Niyyaatee biyyatti yaayyaatee niyyaatee oromiyaadhaan yaatee. Leencoo Abdushakuur gaa nuuf hayyamtee warreen ammaan tana si hordofaa jiruun wal baruudhaaf asitti nuuf argamuu keetiif gaa maqaa hordoftoota sagantaa tanaatiin guddiseetiin si galatoonfadhaa guddaanaaf galatoomi. Mee Leencoon eenyu tan jetturraa jalqabnaa Leencoo Abdushakuur gaa dirree dhawaatti dhalatee guddatee mee haalli guddina isaa maal fakkaata? Akkuma beekumti ani bikkaantti dhaladhee magaalatti dirree dhawaadha ganda kiyya ganda lagaareedha. Akkuma beektu Leencoo Abdushakuur hin jedhama irra deebi'ee jechuudha. Carraa kanaa kan nuuf hedduudhaan isin galatoonfadha galatoomaan jedha. Mee eenyu fa'aatirraa dhalatee Leencoo Abdushakuur keessattuu akkuma beekamutti barreessituu walaloo Oromoo beekamtuu gaa ilma makkiyaati. San namni wallaaluu hin jiru. Mee sumarraa haadha geeni harmeentee yeroo daa'imummaa keetirraa gaafeef barturraa harmeetee mee akkamitti ibsita? Harmeetii jechuun jechaan naanqataa jechuun ani duraan nama kubbaa miilaa taphatu yeroo mukaan itti makame jechuun waan takka takkarraa jechuun waan isin barreessite kana galmaan goof malee ani nama kubbaa miilaa taphatu saniin dura beekama akkuma beekamutti gaa kubbaa miilaa waa'ee seenaa kubbaa miilaa simuu barbaachisaa ta'e jechuun piroojeektiraan eegalee piroojeektirraa akkasumatti piroojeektii taphadhee biyya bakka bu'ee jechuun yeroo sanatti piroojeektii ture jechuudha. So achirraa Daashin Sport Club tiima jedhamu seenee achirraa Midir Baabur jechuun Premier League ture. Achumarraan gaa haala carraan takka takka dhuftee karaa biyya alaa kubbaaniin bees waa'ee sirbaa akkamitti seentee san seenaa mataa ofii qaba jechuudha. So kamirraa akkaan si qabu. Maalirraa eegaltee gama aartii akkamittis gaa saniiwwan guddaan nuti barbaanne maalirraa eegaltee gama aartii seenuu dandeessi? Artii jechuun harmeentii waloo egaa jechuun akkuma beekamutti nama hedduu barreessitee jirti. Anis waloo sana galmaan goof akkana lammiinti hawaasni kiyya gartee jechuun fudhatama waan isin barreessite kana akka lafatti hin hafne sanumarraa jalqabeetuma bakka anis gama raappii akka raappiitiin namni gaa raappiin namni raappii godhu jechuun ergaa qabu ergaa hin qabne jira immoo anis saayilee kiyya dura gaa nama walisoota hedduu jira hangafoota hedduu jira anis guutuu akkatti fudhatama harkachuuf raappiin hin turre gama raappii kan fudhatama inni akka dhageetiin gama raappii seenee jechuun malee ani niin sirba jedhee takkaa yaadiin beeku waanuma waloon ummaatii akka lafatti nafneefin gama sirbaa akkaan seenuu godhe. Gama raappii gootee jechuudha. Gama raappii taphachuunis sirboota Oromoo keessatti nama jalqabaati. Mee waa'ee kanarratti walaloon isin barreessaa turtee walaloo tanfaadha sirbootan kee hedduudha kan hojjettee uummata bira jiru. Sanis yeroo nu ga'u baattus hanga tokkorraa kan haasoo inu taha mee walaloolee isiirraa nu yaadachiisi. Jechuun waloo isin barreesse moo kanaaf barreesse jechuudha. Jechuun ana albama afurin qaba albama afur keessaa
harki 95 isin barreesse harkuma 5 yoo ta'e kan an barreesse ani irra guddaa nama hin barreesse nama sirbu kan biraati jechuudha sirbaan an sirbu immoo harka 95 harmeetiin na barreesse harkuma 5 an barreesse jechuudha yedala na godha garuu isin tuna barreesse yedalatti hojjeta jechuudha yaadani ibsaa fi achi gubatti hundoo na barreesse jechuudha sirboota kan faadha kan isin barreesse oliste sirboota na barreesse keessa jechuun hunda kottu wantu lashan talaka josan na hayyami isi fi na barreesse garuu khasina kan amma kottu wantu lashan talaka jo way fadito ni yaadi oromiyaa fuula banaa shankoriye jechuudha sirboota gaachuun albuma kiyya guutti kanamni mee way fadhiisaa walaloosaa irraa nu yaadachiistee mee qoo daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa tanaa irraa itti bohaarsinee haa deebinu. So isaaniin sirbaa namni gogu sirbu beeteetti qophaa'u qabu garuu maa ta'u san seenaa mataa ofii seenaa dhugaati sanii jechuun waa'ee isaatis haasofneeti yeedaloo isaa xiqqoomarraa wallisuu baattus taphataa kubbaa miilaati aartii fi taphataa kubbaa miilaa wajjinaa ofuun namatti ulfaatu laatu. jechuun yeroo amma kana keessatti yeroo sanitti walitti kubbaan jechuun tireenii isaa alama goota ol deebisaa yeroo ni qabda jechuun wanna godhuuf sirbuuf immoo jechuun waliin adeemsuu man deema ammatti gaa sirbumatti jira kubbaa dhaabeetiin jira sanis seenaa mataa ofii qaba kamittiin dhaabee kana jechuun seenaa guddaa sanii fi nama kitaaba tokko seenaa watti barreessaa jira muuviis dalaguudhaaf jechuun nama biraa daleessuudhaaf jechuun seenaa mataa kiyyaa seenaan kiyya hedduudha sanii fi jechuun sirba akkamitti dhaabdee fi kubbaa akkamitti dhaabdee taphachuun hin ammallee immoo waa hedduu jira waan hamilees cabsu jira waan jechuun jiruun biyyaan ba'a akka namni yaadu miti sirbaanni waa hunda ibsee jira waan kana ta'e jecha amma sirbuma gubbaan jira jechuun egaa sirba itti seeneefu sirba kana galamaan ga'uudhaaf jechuun muradheetiin tikee jira amma sirbaan sirbu jiraachuu. Kottu bontu looshantala nakabsiste anjalala menafimbi wana mala ansimale wahintala. Weellisaa fi taphataa akkasumattis barreessaa walaloo Leencoo Abdushakuur wajjin egaa kan turtii taasisaa jirru turtiirraa egaa akkatti bohaaraatii fi irraa illee waa barachaa jirtan abdii guddaa qabna. Leencoo Abdushakuur akkuma beekamutti roga aartiitiin haadharraa fudhatee gama kubbaa taphachuutiin immoo abbaa keetirraa mee gama kubbaa miilaa hoo akkaataa itti dhufte san nuuf ibsiiti. San alatti immoo kilaboota keessa taphachaa turte taphattoota wajjin taphachaa turte keessattuu gaa akka Bekam fa'aa wajjin taphataa Afrikaa jalqabaati waliin taphachuudhaan mee waa'ee saniitis kaasiitii nuuf haasa'i. yaa kubbaa akkaan jalqabetti akkuma isin jetti piroojeektii irraa jalqabee piroojeektii irraa akkatti eegas booda gara Daashin Sport Club kajoo diviziyoona sanitti ansuudhaas Miilaa Itoophiyaa Premier League akkasumatti gaa jechuun carraan tabiyaatun dhuftee akka itti karaa biyya alaa ba'uu gadheecha. So kubbaa kan jalqabeemu kubbaa obboleessa kiyyaatti wajjin ture obboleessa kiyyaas Leencoo Abdushakuuris Urgoo Abdushakuuris kanarra guddaati. Maatiidhaan qabda jechuudha. Abbaan keessa taphachaa ture san booda Urgoo itti aanee akkasitti Leencoonis obboleessa kiyyaa Urgoon obboleessa kiyyaa san booda anaatu itti aanee jechuudha. Faamilii murraa jechuun aartii fi kubbaa fi sirbiis. Wanta kan si gaafadha akkuma aartii kanarratti jabaa kanatti gama kubbaa miilaatiinis akkasuma moolaata. Yaa gama kubbaa aartii fi kubbaa jechuun gama kubbaa moori jechuudha gama aartii jechuun namni sirbeetu jira. Namni sirba biyya arkee ta kubbaa miilaa immoo ta kubbaa moori. Maaf jennaan akkuma biyyattuu jechuun kubbaa miilaa jechuun akkaan bu'aa biyya hedduu qabdi. Piroojeektii irraan eegalee piroojeektii irraa gaa jechuun gama Daashin Sport Club san booda Midir Baabur. San booda Itoophiyaa naashinaal tiimii irraa jechuun taaddaagii naashinaal tiimii fi waxaa bira jaanii san booda lachuu taphadheen jira. So waan kana ta'e jecha achirraa jalqabee gara biyya alatti jechuun Jarmanii fi Ameerikaa fi Giriik kan Jarmaniifis taphachaa yaa so kamerraa kan sin jalqabu jechuun hundi seenaa mataa ofii qaba san dhiidheetti waan sanaafis hin jee gartee Rumaan gaggaabsee siima Jarmanii taphadheen jira addaabteetiin biyya kanaa bahee so achitti immoo caraa arkadhee ogummaa sanittiin seenee yuus tiimii taphachaa ture achumarraa san booda gama tiimii guddatti diviziyoona lamatti dabaree taphadhee jechuudha. Gaafa yuus taphadhu best scorer fi best player ture achittis jechuun kana haasoo irra ni jira Wikipedia gubbaan jira namuu ilaaluu danda'a. So achitti best scorer ture achirraa san booda gaa jechuun afaan waa hedduu bu'aa biyya hedduu jira afaan hin beeku ture waa hedduu si mudata
gaaf sanin sirbu ture jechuun kubbaan taphadhaa jechuudha. Kaayyoon kiyya jechuun guddaa ture. Tiima jechuun aan fadhiintiya ka guddaa gee taphachuudha garuu jechuun afaan namni na dura jechuun hin jiru namni nama Oromoo dhiisiti namni Itoophiyaatu hin jiru. Ka jirus diviizhinoo shanaffaa fa'aa taphataa. So waan kana ta'e jechaan tanaaf nama duraati akka Itoophiyaattu dhufanii jiran taphattoonni Zakariyaas kajamu jira amma dura baay'ee muluu kajamu jira. Dhufan akka biyyattii dhufan malee professional jaaman malee professional miti tokko achi tokko jechuun yoo isaan professional ta'an deemeetiin gaa isaan irraa jechuun akka nama warra biyya keetti irraa fudhachuun isaan kontaakt godhu isaan diviizhinoo shanaffaa kaan immoo hin jiru jechuun namni yeroo sanatti feesbuukii fi wanni adda addaan jiru namni waan sitti hime hin jiru waan sitti nuuf fudhachuu achi gulman professional jaan seenaan tun dhokottee jira jechuudha waan dhokottee seenaa tana gaachuu yeroo ammaa tana keetti namni waan arku waan to'echa laalanii waan beekuu hin dandeenyecha dhoosuu hin danda'amu waan kana seenaa ofii qaba Leencoo Abdushakuur waan kana ta'echa isaan booda gaachuun carraan qabachuun ijoollota yuusanaa taphadhee galmaan kaayyootii galmaan ga'uudha achi taphadhee gaachuun bakkaan an barbaadu ga'een jira immoo asii gaachuun bu'aa bahee hedduu jira gaachuun namni fidees addabtiseetiin bee afaan hin beeku isaa hojii yeroo hedduu wal dhibnee jira jechuun namaan fakkeenyaa ta'uun jiru bisan keessatti akkas booda gaa eegaan Jarman taphadhee booda gara Ameerikaatti amatarraa Oromoon waliin dhufteetti taphattiima tiima jechuun kilabaa miti garuu immoo Direedawaa madda walaabuu 11 star tiima 25 immoo kanaa jira amatarraa dhufanii walitti boqonnaa kiyya kee deemeetiin achi isaanii taphadhe tiima Direedawaatiif taphadhee geeballee fuunee achi gubbatti gaachuun gool hedduu 30 kan galchuudhaan jechuun haasan tiimaa miti garuu kanaaf waan guddaa miti taphadhee achi gubbatti immoo akka uummanni Ameerikaattis na gartee maanajarri kiyya jechuun gusanaa gadhee san booda siraayootii godhee achumattiin bakka saayinaa amma sadii na godhanii walii galee sun akka isaanis maaliif achitti nama keenya agartaa Jarmaniitti rakkina harmeetiyaa jira obboleen kiyyaa jira afaan sana afaan Jarmanii anaaf karaa Ameerikaawwan deeme moor irra carraa jireetiin achi taphadhaa ture jechuudha. So waan kana ta'e jecha Ameerikaa gaafaan taphadhus diviizhinii duraatiin taphadhe Bekamii wajjin osoo hin ta'in against Bekam taphadhe inni FC Galaxy sore jechuun Minnesota Thunder jedhama tiimaan taphadhu Ameerikaa first diviizhinii so waliin dhufne jechuudha inni Galaxy taphata ani Thunderiin taphadha so isaa wajjin osoo hin ta'in isaa waliiniin jechuun against isa qofa osoo hin ta'in akka Rivaldo gaafaan Ingiliiz taphadhus Rivaldo wajjin taphadheen jira jechuun against jechuudha so kungaa warraan biyya taa'ee isaan hawwaachuun TV ilaaluudhaaf wagguu wal taphatte jechuun waan namni fadhiin jechuun waan itti nama geessa jechuun waan guddaa miti nama waan wayitawannee jira waan guddaa miti jechuun so waan ati amma irra kalaba jechuun wanni hundi akka hin daamu wanni hundi ne hin deemaa na dhageme jechuun isaan namni kun nama maqaa inni mana waliin caalu carraa rukkatee carraa sana guu rabbi si kana itti fayyadamtaa jechuun sammuu ishaa jedha kana asa fayyadamtaa Bekam kana Rivaldoon kana moo khabaraa jiraami so waan kana ta'e akkuma sirbaatis sirbaama Ali Birraa agartaa qaamara nu aadamaa ramma jechuun uummata gamaarti tokko dhufte gartee uummata kana dhaggeeffachaa turre amma immoo isaan dhaabbattee oguu sirbitee jechuun isaan jechuun kabajaa guddaan qabaaf ammallee taatus immoo wanni hundi ne deemaa jechuudha akkasumami yaa so sanittiin amana amma wanni hundi akka amma waan akka jireenya kunis waan akka natti hin fakkaatu hogguu namni akka namni waan yoo hojjetee bakka san numa giya abdii muruu dhabuudha gartee waan kana ta'e jecha Ameerikaattis akkasittiin taphadhee hoggasatii achumarraan karaa Giriik dhufe. Yoo jabaannee hojjenne egaa faranjoota caalaa yoo hojjenne malee isaanii gadi hin jirru jabaanneetuma hojjechuu abdii murachuu dhabuudha jetta dargaggootaafis miilan waggaa. Dhaamsa bareedaa akka ta'u abdii guddaadhaan qabaa mee seenaa kubbaa miilaa duuba maalirratti dhaabde Leencoon kana booda hoo karamitti irra jireessaan deema gama aartiiti moo gama kubbaa taphachuuti mee waan lameen kana gama kubbaa miilaa kanas hin jetti gama jechuun dhaabe jechuun itti huusni mala amma yeroon gaabii kana keessatti amma haala yeroo murteessa jechuun amma achitti gaa jechuun guu professional jechuun amma umris jirti jechuun ammaan tana jechuun hoggaan kiyya soddomtee jira karaa biyyaatti amma akkasitti gochuudhaaf hedduu xiqqooleetiidha yoo gama biyya Arabaatiif amma immoo fookasii kana jechuun kan xiyyeeffadhee sirbuma jechuudha hojii aartiiti so yaa seenaa kubbaa miilaa guunsii jechuun guun waa bu'aa waa hedduutu narra ga'ee jira jechuudha kubbaa irratti waan biraa ta'uun ta'een biyyaaf gaafaan taphadhees rakkina narra ga'ee ture gartee gaafaan biyya naashinaalitiin ni yaamti jechuudha Itoophiyaan tun ni yaamti
gaaf sana gun dhufee biyyaaf waxaat biira Burundi fi Rwanda Tanzania dhaqee taphadhee jira Itoophiyaa wajji so waan rakkoo guddaan argee ture jechuudha yeroo sanattis yogguu namni filamee dhufee tapha kee taphatteetuma galtaa jechuudha yogguu galtee sababni aan jechuun kubbaa itti dhaawuun deemaa maanajara walii galtee qabdaami yogguu turtees torbaan takka turta torbaan takka achi deebuu qabda asuma gaafaan dhufee immoo ji'a takka fa'aa ji'a lama fa'aa tursan national team yogguu si dirqama teamni si accept godhuu qaba garuu Itoophiyaan hangas mara fudhatama biyya biratti ammoo jechuun fudhatama akkasitti hin qabdu maaliif taphni kubbaa biyya kanaa jechuun akka Afrikaa macatti yoo agartan gaafa duroo isaati malee amma hin jiru waan kana ta'e jecha accept hin godhan yogguun as dhufee taphadhe immoo isaanis feekan jedhanii irratti hojjetan jechuudha yeroo sanatti amma yeroon ammaan tana yeroon ifaa beete carraan amma Oromoon qabatan yeroo sanatti immoo yeroo gabrummaati gartee crowd ture jechuun maqaan kiyya Leencoo ammas birus Leencuma agguun dhufe jechuun taphadheen jira waa hedduu narra geetu sigalee waan kana ta'e jecha yoo siyaa nama biraa ta'e jechuun karaa poolitikaati waan jiru beektaa waan dhugaan ni hadhootti nama liqeeffamtu osoo dhugaa beektuu gammaddeen fudhatu jira garuu carraa kanatti dubbachuun hin barbaadu yeroo sanatti waa hedduu narra gee jechuudha biyya alatti qaamni sallaaf jechuun nama taphatu asitti illee taphachaan ture beekameeti asii bee achitti akkasumatti hoggansa dhufe jechuun namni taphatu hedduu jira na kaafaa barbaadan kana wanni biitiin guddanneefu yeroo sanatti si kaan dandeettii qabda jechuun si kaanii nama biraatiif carraa kan Oromoo ta'uudhaan gartee awwaalni islaama nama biraate hawultii dhaabaniif hawultii taarika Itoophiyaa keessatti amma nama duraa ta'an jechuun namni jiranii laaluu wante namni sabni kana akka baruun barbaada sabni Oromootis gartee dubbiin amma dookumantarii kanaaf hojjechaa jira ammaan dookumantarii fi jechuun taarika yeeguutu seenaati yeeguutu jechuudha ammallee waan jechuun ifeetti amma gammachuun qaba akkanatti gaa jechuun ifa baay'ee dubbachuu kiyyaaf so waan kana ta'e Burundi fi Tanzania gun deemee taphadhee okay taphadheen jira tapha afur shan taphadhee Itoophiyaa national teamiidhaaf immoo akkaan an fadhu sanatti miti ogguudan naxaanii turan beenchi gubbaa deeqaa qoshaniif sanboota taphadhee akkasuma uummata ajaa'ibsiisee Burunditti akka jettan booda gaa jechuun tapha afuranuu taphadhee jechuudha salaadiin seefaa ture gaafsan so isaanis amma nama qabaan jiruun ni jiranii isaan seenaa kee gubbatti isaanitti ni hirmaatanii waan kana ta'e jechuun san dabree jira hamees qabachuu biyya keessatti dhuftee dandeettii achi murtee kana agarsiisa asiis achitti kubbaan eegale asitti hin jalqabe gaafaan si jalqabe gaafaan daashin taphadhuus kaapiteenaan ture baabur gaafaan taphadhuus qaamni talaafii na biraa ture jechuudha hundattus Jarmanittis Ameerikattis Giriikittis qaamni ture jechuudha namni achitti taphate as biyya kana akkamii walaala dhugaadhaa achi taphate osoo hin ta'in biyya kana na beekan. Uummanni keenya haala keessa turrees kun waan beekamu maal keessa dabartanii akka as geessanis gaa uummanni isiniif hubata hanuma akkuma si wal baraniif jecha malee gaa seenaalee ta'e wallaalaniiti miti nu daran isaaniitu beeka. Akkamitti beekan yoo ani akka beekanii jechuun amma bu'aa ba'ii hedduu jira amma jechuun san haasaween dhumu immoo waa hedduu ogguun amma intarviiyuu waliin dhiyeessuufan waan kanaaf immoo shirafaan ta'a. gartee na gaafatan bakka hundatti garuu yoon eegale waan hojiitu imtaa waan qartecha maaliif biyya gun dhufe biyyaaf taphattee akka biyya bakka buutee taphattee asitti hidhameen ture diridootti na hidhan ture baatinaaf guyyaa jana hidhan sigalee iskitaara yaani akkuma namni biyyaaf baandiraa isaanii uffata amma gun taphadhu amma gartee gaa Oromiyaan jirtu beeki Itoophiyaadhaami jaalnu jibbis bar Itoophiyaadhaa bar kana namuun beekaa jechuudha wayi Oromiyaan muramte jirti nuti Itoophiyaadha garuu ilmoo Oromoo tokko Itoophiyaa kaachuun biiti Itoophiyaa mami akkasii bar garuu ani ilma Oromooti isaan kana aksees godhachuun amma ilaalcha jiru kun gaariidha kaduru jiru immoo jechuun nama hedduu daangeffamee jechuun akka carraa meeqa jechuun gaa biyyatti nama dandeewu taphadhe dandeenyaan taphadhe achitis gartee carraa rabbinaa kan jedhaan immoo waan hedduu bu'aa biyya keessa waan hin dabaree jecha akkas kubbaa dhabdus si godha akka jabaattus si godha akka kubbaa dhabdus si godha jechuu gartee kana jecha waan fadhii hunda yoon sirbaan ibsa sirbii kee guutti ni yaadii Oromiyaa fi way fadhii tootii fi fuula wanni hundi seenaa dhugaati ummati kana waan ragee hundi ummati yaanin ibsadha isiin